Harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamu. Nageenyi keenya kan kabajaa fi ulfinaa bakkuma jirtan maratti isin haa dhaqqabu jecha daawwannaa keenya kanarraatiin gara godina Harargee Bahaa Aanaa Gooroo Guutuu bulchiinsa ganda hora waliigalaa isin daawwachiifnaati. Hamma xumura qophii keenyaattiin waliin daawwadhaa kan isinin jawanis Muhammad Ahmadi gamanumaan akka nu daawwattan kabajaadhaan isin afeerra. Dura bu'aa bulchiinsa ganda hora waliigalaa kan ta'an kabajamoo obbo Abdallaa Muummeetii wajjiniin gaafii deebii taasifnee jirraati. Nu waliin daawwadhaa isinin jenna. Iddoon kun iddoo kilaastara Abukaadooti. Eeguma gurmaa'insuun gadi bu'e iddoo kanarratti qonnaan bulaa keenya mari'achine iddoo kana Abukaadoo akka asirratti oomishamu irratti wal dubbannee Abukaadoon kun akkasitti akka dhaabamu ta'e jechuudha. Akkasitti jimaa keessa hunda keessatti akkanumatti jira jechuudha. Inni kun meesir jaajatti dhaabama. Akkana meesir jaa olii gaditti meesir jaa adda fagaateetti dhaabama jechuudha. Akkasitti warra qonnaa ta'e jiru marine sanyii kanallee finnee fi akka dhaabamu goone jechuudha. Qonnaan bulaan keenya jimaa isaa keessallee manduubee kana oomishatee jiruuf jireenya isaa akka jiraachuu danda'u. Kan itti agarsiifnu jechuudha. Kanatti kanaan itti deemee asirratti manduubee gadi naqnee akka jimaa kana keessa dhaabamee faayidaa isaa guddina biyyaatiif waan bu'aa qabu kan hojjetu kanatti kanaan itti deemamaa jira jechuudha. Miyyoo ta'uusaati. Kun amma sanyii qopheessuu jechuudha. Qonnaan bulaan sanyii kana eeguma wajjin walitti hidhamsa kana uumnee itti kanatti agarsiifnee kana kanatti sanyii asumatti qopheessaa jira jechuudha. Kun amma sanyii Abukaadoo jechuudha. Kun amma sanyii raafuudha, sanyii raafuu maraadha. Qaysii kana asirratti kan oomishaa jira jechuudha. Akkasitti jira jechuudha. Qonnaan bulaan keenya hundinuu mata matatti qoqqo. Muuzaa kana akkatti oomishaa jiru. Muuzni kun kan irra dhufne ta'uusaati. Nuti immoo qonnaan bulaan kun muuzaa kana sirriitti qabatee hawaasni akka irraa baratutti akka taligu ogummaadhaan deeggaraa kan jiru ta'uusaati. Kanaaf namayyuu garanatti anarraa baratee garanatti deebi'ee akka jiruu fi jireenya isaa naannoo kanatti jijjiirratu kan itti deemaa jiru ta'uusaati. Kallattii kanaan deemaa jira jechuudha. Kanaaf har'aas boruus kan deeggaru ta'uusaati. Hotta. Kunis Abukaadoo biqiltuu Abukaadoo asirratti oomishuudhaaf kan naamunaatti sanyii finnee asirratti oomishuudhaaf. Kanaaf as keessatti immoo gadi naqamee jira jechuudha. Kaanis biqilaatu jira. Fakkeenyaaf laal biqilaatu jira jechuudha. Kanaaf asirratti habaqaa isaan oomishne unkura kan oomishne gadi baasnee maasaarratti babal'isuudhaaf kan dhuunfaa isaatiin qonnaan bulaan kun ni deeggaramee dhuunfaa isaan deemaa jiru. Nuti deeggartuu godhan. Itti deemaa jiru. Nuti kallattumatti deemuu qabu agarsiisaadha. Cinaa dhaabbachaadha. Kan itti deemuu ta'uusaati. Hubannoo kannaaf galtooma isinis. Dubartoota hora waliigalaa keessaa warreen raammoo kompostiidhaa oomishanii oomishaa fi oomishtummaa isaanii jijjiiraadhaa jiran wajjinis gaafii deebii taasifnee jirraati. Nu waliin daawwadhaa isiniin jenna. Baay'ee kutulee birruu jedhama. Bulchiinsi hora waliigalaati. Ani raammoon kuni madaabaraa fayyadamuudhaaf kuduraa fi muduraatti fayyadamuudhaaf madaabaraa isin barbaachisu. Kalaas kompostii kanaan raammoo kanaan fayyadamtoota taatanii jechuudhaan nu ibsan. Nu ibsinaan jechuma isaanii saniin fudhadheetiin raammoo tana tajaajilaa biyyee tana keessa. Ani amma hubannoo akkaan harkadheetti dubartoota keenyaaf timaatimii kuduraa adda addaatti oomishachuudhaaf bakka baalditti illee taatu baalditti madaabaratti timaatiin qullubbii waan hundi itti fayyadamuu danda'a. Biyyeen kun biyyee bakka mooraa xiqqoo keessatti itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha jaada. Namni dubartoonni illee kana narraa ilaalee akka itti fayyadaman ibsa godhaafiitiin jira. Kan irraa immoo raawwan isa kun hundinuu
Kun hundinuu kan irraa oomishallee itti fayyadamaatiin jira. Ammaas qullubbii shunkurtaatti dhaabbachaatiin jira. Kana amma akkuma maadaabaraa busanittiin dachii eega qotamtee dhumte booda biyyee kana naqeetiin biqiltuu cinaa dhaaba. Biyyee akkuma maadaabaraatiin buusaa cinaa dhaabaa bakka biqiltuun asirraa biqiltuu bareedduudha jechuudha. Gaariidha gaa. Waan itti gaafatama qonnaa fi lafa ganda warra waliigalaati. Biraa taa'ee jira. Kun baay'ee barbaadu kompoostii. Baay'ee kompoostii duraanis hawaasa keenyatti waan baratamu hojjechuun. Keessaafuu kompoostii irratti hubannoo gahaa qaban ni beekan. Amma teknooloojiin haaraan barma kompoostii baay'isu. Kana irratti akka initiatiiviitti nuti irratti hojjechaa jirra jechuudha. Hawaasni garaagarummaa xaa'oo keemikaalaa fi xaa'oo uumamaa qabu hawaasni hin beekne jiru. Akka baratametti duraanis akka mala aadaatiin jechuudha. Diikee fayyadamuun kompoostii kana ulaagaalee eeggachuu baatu fayyadamuun waan baratan. Garuu kun raammoo irraa oomishame. Bu'aa barmii kanaati. Bu'aa raammoo barmii kanaati. Kun amma karaa ooyiruutti deemee fayyadama irratti oolchu. Isin as keessatti oomishamu jirti amma baay'ee jirti. Amma inni hojjechaa jirru maali? Namoota qonnaan bulaa muraasa bira waan hedduu bira babal'isuu bichaadha. Hawaasni gorsa ogeessaa ni fudhata. Ni fudhata hojii irrattis ni oolcha. Maaliif bu'aa isaa waan ta'eef. Amma gorsi ogeessaa akka galteeti. Galtee oomishaati jechuudha. Kanarra dhaabbachuudhaan hawaasni sirriitti fudhata. Waan jaamesanis harkifannaan jiraatu malee hojiirra ni oolcha. Aashaa Jamaala. Bulchiinsi ganda hora waliigalaa manneen harka qalleeyyii ijaaruudhaan dubartoota hiyyeeyyii gurguddisaa jiraniif mana ijaaranii haaluma ammaan tana daawwachaa jirtan kanaan dubartiin tunis gammachuu isiidha akkanatti kan ibsachaa jiranidha. Abbaan mana kiyyaa ona keessa na dhiisetti maatii afurii wajjin amma kunoo mootummaan faraddaan isaa galatoomtu kunoo mana yalleessiin godhigganaa ijaaree jira amma. Ani nuchuun uffanneen amma gammachuu kana qullaa rafala. Mootummaan haa galatoomtu. Ani gammachuu mootummaatti haa bal'isu jeetumaan amma du'aayii godhaaf laalli baana takhayyaran naqadhee kan hoggaa kaan dhaamochaa rafuu dadhabila. Amma hoggaa keessaan jiraachuun uffadhu isa gammachuu. Mootummaan haa galatoomtu. Amma haa galatoomu loon kana nabballeesse mootummaan haa galatoomtu. Hawaasni keenya nabballeessee jira kun nama hoggaa lamaan guutee laa. Ammallee kun kan caana hojjetatta alla lama nabballeessanii baranda. Ammallee nama hoggaa lamaan guutuudhaan haa nabballeessan laa. Mana bichatti noolle gammachuu isaan nama hoggaa lamaan laalila. Akkanatti galloo rabbii keessa na kaa'e mootummaan haa galatu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya jaalatamoo qophiin daawwannaa keenya kan bulchiinsa ganda hora waliigalaa kan isin daawwachiifne kan gammaatti daawwattan kana tureeti. Qopheessee dhiyeessuudhaan akka isinii waliin ture Muhammad Ahmadi. Torban yoo rabbi jee qophii wal fakkaataa biraatiin hanga walitti deebinutti har'aaf gama kiyyaan nagayaatti.